Hayyooto haadhooto abbaa manaa keetii akkanatti mormuuf dhiyaatte miidiyaa afootti maaloo yoo sitti hafee'u hirraawwannee yoo jettee afaan guuttee dubbattu kana agama ofitti amantee jirta. Namni yeroo amma garaa ofiitu amanuu dadhabaa feexootti dhugu akkuma jedhan sanii ati abbaa manaa koo guutumaan guututti nan amana kan jettu hin beektuu jechuudha abbaa manaa kee. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti nagaa fayyaa gootidha. Egaa ka warroonni mana kanaaf haarawaa taatanii dhufaa jirtan welcome baga nagaan dhuftan isiniin jechaa akkasumas immoo warroonni duraan dhufaana jirtan like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jedhu. Egaa yeroo darbe daa'ima xiqqishuu waggaa 7 irratti jaarsi waggaa 50 akka gudeede isin biraa geenye jirra. Haa ta'utii garuu inni suni miidiyaa muluu uummata hawaasaa muluu sochoosee haa ta'utii amma immoo haati manaa isaa kan ta'anii anis fichiin barbaada anis sagaleen barbaada jettee gara miidiyaatti dhiyaattee jirti. Egaa erga gara miidiyaatti dhiyaatte immoo maal jette maal haasofte warroonni afaan Amaariffaa sirriitti hin beekne na dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Akka ishiin jettu abbaan manaa koo hojii kana irraa hubanne hin hojjenne hojii isaatii miti jettee guutumaan guututti kaaddee jirti jechuudha. Ishiin dhossiteef jirti. Ragooliin mana yaalatii fi kan poolisiin marmaranii argani sobaadha sobaniiti jetti. Egaa ka asumarratti illee suuraan asirratti argitan kuni jechuudha. Iddoo kanatti zuwaazuwee yookaan zingigoo maal jennee taphanna jechuudha. Zuwaazuwee kanarratti taphattee kuftee jechaa jiru jechuudha. Ani mudannoo wanni isinitti barbaadu ani jechuudha gizee daa'imummaa kiyyaa ani xiqqishuu ta'ee yeroon daa'ima qabu maatiin koo daa'ima na biratti gatanii deemanii gootaraa wal dheeraa gootaraan kun akkatti gadi garagaree jira. Achi gubbaa godhe daa'ima kuffisee hin beeka. Garuu daa'imti sun hin duune. Iddoo daa'imman kun itti taphatan kanatti immoo iyyuu iddoon kun aga waggaa 2 har'aatillee idduma kana jira. Ijoolleen tuni iddoo kanatti yeroo hunda dhufanii taphatu. Mana kana keessa gibbii kana keessa immoo waggaa 2 jechuudha kireeffatanii kan ta'anii. Aga waggaa 2 kana keessatti immoo yaani har'uma micayyoon tun daa'imti xiqqishuun tun du'uu dandeecha jechuudha. Ragaan kan manni yaalaa kennes soba jedhanii akkasumas immoo kan obboleettiin yookaan adaadan heaven kennanis soba jettee akkasumas caammaan heaven mana keenyatti argamuun soba jettee kun hundumtuu sobaa abbaan manaa koo hojii kanarraa wannee an abbaa manaa koo wajjin waggaa 10 erga bultii ijaarrannee sirriitti hin beekaa waan kana hirraawwatu jechaa jiru. Akkasumas immoo taqaraanii gizee adaadanii heaven iyyitu eessa jirta jennaani eessa jirtana ani mana hin jiru jettee jirti. Garuu inni mana taa'aa soofarra taa'aa haa ta'utii garuu ishii yeroo iyyitu hin dhageenye inni televezyiinii ilaalaa jira. Namni gibbii tokko keessa taa'ee unkaan iyyaamti haasaa xixiqqoodhaan ni dhaggeeffata. Aga fe'ee televezyiinii haa banu jechuudha. Eerfoonii gurrarraa qaba. Eerfoonii gurrarratti godhatee jira. Televezyiiniidha kan inni banee suni jechuudha. Inni biraa immoo taateen gibbii kana keessatti yeroo ta'aa jiru kana tureetti kaameraa wayit harkaa qabdi moo akkamitti beekuu danda'ani? Akkamitti irgixanyaa ta'anii dubbiin kun soba jedhanii ragaa kennan. Ara ilmoo keetis ta'uu baattu kan duute kuni haasaa keetirratti mee sheeminsi haa qabu xiqqishuma ishii sodaadhu maaloo maammaa teenya. Maaloo ara xiqqishuma ishii sodaadhu. Daa'ima saniin qaba jette kan waggaa 7 nan qaba jette daa'imuma sanii jecha arraba keetirratti mee yoo dubbattu. Ani immoo kan nagarramu viidiyoo kana aga dhumaan dhaggeeffadhe jechuudha waan sin garramu. Wanti akka ishiin sobdu bifarraa akkatti mazaggabamu. Fuularra namni tokko yoo sobu fuularraa mazaggabamu. Mee viidiyoo itti jedha laala wanti jettuu harkaa badaa jechuudha. Sodaachifamtee firummaa amma haati daa'imti jalaa miidhamtee fi namitti nama abbaa manaa jalaa qabame kun fira jettee turte. Garuu firummaallee hin kaachise jechuudha sun. Firaa miti biyya tokkotti wal beenna kutaa 10 yoo barannu wal beenna malee firaa miti jettee. Akkasumas immoo kana hunda sobuun maaliif barbaachise?
guutumaan guututti abbaan manaa koo natsaanaaf haa ba'uu inni gocha kana hin goone jettee miti dhiiga daa'ima xiqqishuu dhossitee miti dhugaa gizee tokko tokko beektu baay'ee nama jibbisiisa jechuudha namni biyya keenya ta'uus danda'a in beeku jetteetillee namni xiqqumallee mexaraxaruu yookaan shakkii wayii ni jira ishii keessa garuu wanni takka hin jiru jechuudha wanni takka hin jiru enna daa'ima waggaa 4titu ragee meelaala daa'ima waggaa 4titu akka daa'imti kuni kuftee duute daa'ima waggaa 4titu beekee guutumaan guututti ragaa kenne waan hin fakkaanne odoo dubbachuu baatanii wanna ija ofiitiin argine odoo dubbachuu baatanii akkasumas immoo tsabala Gabreelitti tinan Gabreelin seefii isaatiin adaadaa intala namicha sanii obboleetti namicha sanii seefii isaatiin Gabreelin haa waraanu jechuuf haa waraanu somni agana ga'u maaliif barbaachise daa'ima kichuu waggaa 7 ol adeemtu irratti kun inni raawwateeyyuu odoo beekanii gadi ba'anii wanjala kan akkuma jiruun dubbatu jechuudha saniin booda uummata keessa deemuu qaanuftee sila akkanatti shaashii kee shafanatte dheechita turte abbaan manaa kee wanjala kana hojjete jechuudha har'a garuu soba jettee yeroo dubbattu kana agamme sitti dhaga'ama yoo afaan kee guuttu jechuudha somni immoo akkati sobaa jirtu fuula keetirra akkati sirriitti mazaggabamee jiru mee of ilaali viidiyoo sa yoo afaan kiyya kana kan dhageechu ta'e viidiyoo keessan irra deebii dhaggeeffadhu jechuudha akkam takkati guutumaan guututti sobdee wanti dubbattu wallaalte kan doktorri marammare soba kan poolisiin marammare soba kan warroonni ragaa kennan soba kan kuwani soba ishii keetii dhugaa dhagaa hunduu soba ta'ee jira sila keetitu dhugaa dhagaa sirriidha Itoophiyaa keessatti dhugaan dhokatee jira sobatu moo wanti moo hin dandeessa garuu amma uummata harkaa ba'uu hin dandeessan uummata gowwoomsuu hin dandeessan wanni ana garaana nyaate immoo odoon dubbatiin biran darbine haga oggaa guutu kana daa'imti tun duute haga oggaa guutu kana akkamitti uummatatti gadi hin baane wanti kun maaliif oggaa tokkotti gadi ba'e inni lammataa immoo manni yaalaa yookaan suuraa reeffa daa'ima kana kaafatee of biraa qabaachuu danda'a hin kaafata manni yaalaa immoo wanna kana firan qabduu takarakaa hin qabduu namni ishii cinaan jiru jettanii kana hundumaa cunqursuun maaliif barbaachise hundiyyuu boru dhala godhata daa'ima irratti namni hin cadhisanatti fakkaatu akkasii sin hin jedha kabajamtootaa fi daawwattoota keenya ani viidiyoo kana asumarraa nan goolaba kanuma dubbachuun dhufe inna an akka kiyyaatitti namitti asirratti dhufte tunuyyuu wanta kana sirriitti guutumaan guututti beetti jechuudha ishiinuu gara seeratitti deemte hidhamuu qabdi abbaa manaa ishii san wajjin hidhamuu qabdi abbaa manaa ishii san wajjin fannifamuu qabdi kan akkanatti daa'ima xiqqishuu irratti soba jiru akkanatti ija keetirraa akkanatti daa'imti kee kan dhalatte sun akkanatti siif guddatti laataa daa'ima jalaa qabda yoo xiqqaate abbaa manaa haramanii jala taa'urra abbaa manaa haramanii saaxilanii ala ba'anis lamaaram jedhanii kadhachuutu caala yoo duutellee jannata keessa galta gannatii keessa galta gaafa dhugaa dubbatte garuu wanjalanya agana ga'u kana sobaan nan baasa jettee hin dandeechu kaamu kasinin jedha ani video kiyya samarraa nan goolaba waan wajjin turtaniif ulfaadhaa galatoomatiin hin jedha yoon dagungura qabaadhe yoon ballecha qabaadhe dhiifama naa godhaayi hanga video biraatiin walitti deemtu